ዱባዮች አይተሻል። እኔ ጎማ ጋሪ ዱባይ ያረማ ሰርቼ ማለት ነው ጋሪ ገዛው። እንኳን በሰላም ወደ ባሌ መጣሁ። ከባሌ ጋር እየሄድን ወደ ኑሮ አልመጣም ነበር ወደ ቤት ባሌ ጋቢና ተቀምጠን ማለት ነው። ባሌ እንኳን መጣሁ። መኪና ካልገዛሽ ፋራ Kacam shamarran waldaa immoo dhiira irratti wal loladu shamarran lama jechuudha. Burtukaan namni jedhamtu Faayiseerraa tajaajila maqaan isaa Rabbummaa kan jedhamu naannawaa keenya kan tajaajilu yookaan immoo imoorras dhaqee yeroo tokko tokko kan tajaajilu burtukaan kun Faayisee nama jedhamtu irraa fudhatte jechuudha. Burtukaan jechuun suura ishee akka argaa jirtan kanadha jechuudha. Maaliif irraa fudhatte jedhee gaafannaan ani erga na jaalate gaayidaaf waggaa lamaa jette. Faayiseen immoo erga jaallatamee isa wajjin waggaa afurii jette. Kunoo isaan immoo kunoo suura haala kana ka'anii jiru jechuudha. Kan irraa fudhate moo kan irraa fudhatametu rakkoo qaba laata? Yaa raajota waldaa immoo fi tajaajiltoota maqaa waldaa lafarraa dhaabanii shamarran wal lolchiistan. Faayisee kanarraa waggaa afur maallaqa irraa nyaatee jechuudha. Burtukaan immoo suufii tolchisiistee jechuudha. Ani akkuma naqee gaafadheen jara lamaan walitti fidee jechuudha. Maaltu jira laata? Viidiyoon kun dheeraadha. Hanga dhumaatti ilaalaa hundi keessanii jechuudha. Kan dhufee natti mate Faayiseedha jechuudha. Akkuma naqee gaafadhe. Waldaa immoo kan balaaleffannuuf kanaaf gaa'ila onlaayinii irratti raawwatu kan maatiin hin beekne kan waldaa lafarraa hin beekne Waaqayyo nama baraaru jechuudha. Immoo kanarra guute jechuudha. Waldaa immoo shamarran biyyeen baa walitti kaayyoo baatan balaaleffadhaa cimsaati. Baay'ee jaalladhu baay'ee qabanya maqaa Yesuus Kiristoos lafa jirtutti illee fe'eebbisan. Ameen. Hattuu buusa gubbaarraa ana madiinaa oli qacam. Mamma kanarratti qabini kanarratti qabdee yookaan kan nan buusini amma dubbanna walii gallatanaan jechuudha. Namni tokko adimiin irratti hin qabin adiinaa ol irratti namni tokko narratti hin qabin. Shaadha koo dubbadhu diinaa. Kanan jedhu burtukaan nagaan siifaa ta'u abbaa manaa namaa fudhattee harka si eebbisaan jiru. Abbaa manaa namaa fudhatteedhaan Faayiseerraa. Faayiseen abbaa manaa kunarraa fudhattee jaalallee kunarraa fudhattee jettee dhuftee natti si himatte. Kanaaf immoo sagaleen kee kan na qaqqabees jira. Maaliif irraa fudhattaa? Sagalee kee bareedduu tokko na bira qaqqabe. Suura kee wajjin jechuudha. Maal isinii dhiiratu biyyaa dhume moo bakka waldaa immoo keessa waliin jaalatan moo tajaajilaa malee amanataan hin jaalatamu moo maali qixxeedha addaan hirmattu moo lafa qixxee hirmatu malee dhiira qixxeen hirmatani maali haadha koo maarraa fudhatte Caano bu'aa jirti. Eessatti eegalatti laata? Isin jaalladha. Karaa barbaadeen tiktookiin taanaan karaa barbaadeen na dubbisuu dandeessaa wajjinaaf na dhugaa jirtu jechuudha. Malee akkasumatti maqaa namaa xureessuu mul'ata namaa jaamtuu faayidaan qabu jechuudha. Ani mul'ata kun Oi, maqaa gabaa keessatti badde gabaa keessatti deeffatuudhaan asumarratti dubbachaa ture asumarratti abbaa mana namarraa fudhatte sun jechaa ture miti. Idduma ijoolleen kun jiranitti miseensa keeti miti bineensa miti wal amantu. Anaaf bineensa malee waldaan immoo siniif miseensa ta'uu fadha. Kanaaf asumarratti dubbadhu mucayyoon haa dhuftu dhimma abbaa manaa namaa walirraa fudhattanis akkashiin jettes ta'uu danda'a akka ati jettes ta'uu dhiisuu mala akkashiin jettes ta'uu dhiisuu mala wayin sitti dhugaa qabaa wayin ishii dhugaa qabaa jechuudha. Ani kan dhufees gubbaarratti sitti dubbadha. Sagalee keetu ani jaaladheera maatiin koos beekaniiru kanaafiyyuu ati dhiisi jettee waan ani isa dhiisuun qabu taneerumaa maal bakka jiru sagalichi bira jira banuun danda'a garuu banu kanaaf amma ishiin haa dhuftu walitti isin fidnaa waliin taataniitu dhiira haaduu qarlamaa ta'ee askaadachi kaatee shamarran jaallatu of gidduudhaa baastu malee walirraa fudhattu sinirraan eegamu nawwaama burtukaanii riyaa kunarraa fudhatee jettee timata garkiyyatti bantee sagaleen na bira jirus immoo sagalicha sanis dhaga'eera namicha fuula daalacha wayii natti ergite suufii reefuma baadiyyaa kan fakkaatu wayii daraddartee jechuudha.
kan inni jiraatu giinci maal jedhama waan ta'eef iyyuu Dubaay. namichuma qaraancha jirtan falaxamne fakkaatu kanatti maaluma sinitti eessaa sin maran immoo maaratti walloltu mee dhugaa jiru dhuguma jiru dubbadhuuti eenyutu dura jaallate burtukaantu jedha dura jaallate immoo faayiseetu dura jaallate kana qofa natti dubbachuu danda'a. dubbadhu Gaafa namaan mari'attu walitti makattu namaan hin mari'attu gaafa addaan baafattu namaan mari'atteedhaan kaatiinoo maal godhuuti jedhame itti fufime haadha keenya. Ani jechuudha duraan durtee obboleettii kiyya burtukaanii waa'ee kanarratti hin beekuun ture jechuudha. Waggaa dheeraadhaaf waldaa irratti waliin tajaajilamna. Garuu haala adeemsa keessa wal gaafannee adii na gaafattee adii walii deebinee haasaa keessa waan kanarraa walii jechuudha. Erga barameen boodammoo namni kuni abbaa manaa kiyyadha. Waggaama kana waliin dabarsinee namni kun akkana godhee dhugaarra darbinee akkana hin goonu obboleettii koo dhugaa baasifamne jennaan sagalee isheen naa qabde. Waggaa meeqa erga wal bartanii isin lamaan? Aniif inni waggaa 4,2000 Ishiin immoo akka jettutti hin beeku dhugaa baasaa hin jirtu. Gaafadheera. Akkati jaallatte beekti ishiinoo? Hin beektu turte. Erga dhageesse immoo isa wajjin walii galtee waan addaa isaa jirti amma jechuudha. Jaalala qabsiiseera. Ishiin sun gubatte. Eshi. Kanaafiyyuu ani immoo iddoo kanatti jireenya koo keessaa bahii jette obboleettiin kuni jechuudha. Jireenya keenya keessaa bahii nuti itti fufneeti mul'ata keenya galmaan gaannaa jette. Mul'anni isaan qaban kuni dhugaa namaa awwaalii erga haadha manaa isaa ta'an jettee ishiin ol mirkaneeffattee haadha manaa nama kanaa ta'uu ishee mirkaneeffatte miti. Akkamitti dhugaa eenyuu awwaaltii maalirra dhaabbattee lallabdi? Maalirra dhaabbattee faarfatti? Dhaloota boriitii fi uummata dhaloota keenya maal fakkeenya ta'an. Achiin ce'ini gaaqoo egaa amma isa kana ganutti murteessinu. Amma gaas irratti akkati jaallattee quba qabdii eddasii dhageesse malee dura hin beektu jechuudha mucaan kun hin beektu. Hin beektu. Amma garuu maal jettee dubbatti qoratteettas bira geesseettas dhageesseettas inni na jaallateera nan fuudhaa irtaneeruma galee jettee waan hin tane sagalee baay'ee bal'aan haa ergite jechuudha. Maaliif obboleettiidha ishiinis obboleettii qabdi jecha kana namaan jalama. Sagalee isa kannaa ergite malee mun biraa jira. Mataa ishiitiin afaan ishiitiin arraba ishiitiin illee waa baay'ee naan jette jechuudha. Ati dogoggora guddaa qabdaa jiraan biraayyuu lammaffaan jechuudha. Magarshiitti ceenaa ati jaallattee biyya dura kan jette ani gaa dubbii dhoksuun natti hin tolu. Ani waan keessaa natti hin himdanii hima jechuudha. Ani biyya galee biyyattis wal argine opereeshinii ta'ee ture achi waldaa araaraa dhaqee zayitii. Waggaa dura wal barre opereeshinii ta'e magaalaa Amboo ciisee ergasii wal barre namni kun fira koo miti maal koo miti. Ani dhugaa jiruun isaarraayyuu jechuudha afaan isaarraayyuu waan dhageessudha waan natti qaanu qabu. Wal argitanii waa jettaniittu nani lakkii akkasuma tolidnee duraa deemneette. Ani gaabaa rurruquu natti hin tolu. Isin wal jaalattaniittu waan barbaadeyyuu maan taane ishiin immoo ton beekiin isa jaallachuu dandeessi wal jaallachuu danda'u. Shamma kan keengaa. Iddoo kanatti immoo itti fufa 2008 kana dhiisiti isuma hammaa kuma tisaasii 28 maallaan jira. Ani miistiin hin jirtu distiin hin jirtu kophaa gubadhee kophaa koo jireenyi naammaa teeraa galtu malee maal jettu malee jedha. Achumaan obboleettiin kuni ishiidhaan immoo akkasin jedheen obboleettii erga akkas taate ati hammamiin jedheen haadha ishiin gaa'ela duwwaa raawwachuu barbaadde maaliif dhugaa namaa dhossaati gaa'ela akkamitti raawwatta dhugaa jiru baasiin baasnaan jedheen karaa isaa gortee jechuudha maaliif waldaa lafaa obboleessa keenya irraa buumaa kumsaa tajaajilaa ture jechuudha waldaa lafarraa tajaajilaa har'arree. Waldaa immoo dhufee beekaa? Waldaa immoo tasa darbee dhufee kan tajaajilu isayyuu dhiisee liifti qabatee keessaa baheera. Duraan hin tajaajilatu. Asirra dhufee? Asirras darbee dhufaa waldaa kamiyyuu darbee dhufa fedhii isaatiin jechuudha. Garuu inni kan tajaajilu waldaa lafarraati. Waldaa jawwee buriitti barreessa. Har'arree wangeelaa. Waldaa immoo ofii isaatti waldaa irratti guruupii na hidhee jechuudha. Miseensa irratti kan na dabaleeyyuu mataa isaa ture. Faafattuu burtukaan nagaan siifaa ta'uu godheetti koo.
egaa ani gabaa maqaa badde gabaa keessatti deeffatu faan asirratti sittaasee እንኳን jechuudha. በሰላም ወደ አሜን አሜን። Baasuun dura asuma irratti umratti sinii waliin jechuudha. ባሌ ምን ነበር እስኪ ዲና ወደ waaqayyo isaa ወደ ባሌ እንኳን መጣው Kami ati obboleetti keenya waaqayyo isaa eebbisiifame waan haasa'atu hundumattiyyuu nama kana ayyaana waaqaa namtee kakaleessan jechuudha. Garuu immoo namni kun namni hin gaafatama shamarran kam hin gaafatamti. Namni gaa'ilaaf sin barbaada nama faana haasa'a jechuudha. Gaafa nama faana ta'e eenyumtiyyuu hin haasa'a jechuudha. Namni kamii hin haasa'a dhugaadha. Gaa'ila barbaadda taanaan namni kam hin haasofta jechuudha gaa'ila. Maaliifaanis jireenyadheen nama kana eenyummaa isaan beeku. Nama waaqayyo ta'e namoonni beekan beekos keessaa jechuudha. Eenyummaa koos maalummaa koos lafa olmitii koos namoota meeqatu na beeka. Maqaan koo akka iddoo kanatti dhaamuun barbaadu jechuudha. Ani gaa'ila jedhee haasa'eera. Haasa'uun dhimnaanis haasa'eera. Haasa'uu kootiin irratti waan baay'ee isaa as keessaan baay'eetu naasoo baay'inachuudha. Maaliif erga haasoftanii haa ta'u malee jechuudha. Ani gaa'ila naa taa'ee akkuma shittaa ta'eera. Gaafa naasee jedhu anis waggaa tokkoo fi har'a waggaa lama fi gama namaa kana keessatti waggaa lamadha. Waggaa lama guututti immoo ani isuma faana haasa'an ture. Nama biraa faana haasaa biraa hin qabu jechuudha. Haasaa tureera. Yeroo kanatti namni gaa'ila barbaada waan ta'eef jireenya dhee haasa'eera jechuudha. Erga haasa'aa turetti immoo obboleetti kana jaalattee jiraatu waan ta'eef kaleessa gurraa qabaadhee dhagee nama kana jaalattee jirta obboleessa koo dhiisiin jedhaan diinaa wal dhaggeeffadhiinaaf dhiisiin jedhaan bakka nama otoo dhuguma dhugaa ta'eedhaa fi ani nama kanaani nama kana jaaladhee jiradhee kaleessa natti himee ani nadhiisa jechuudha nama kanaaf nadhiisa jechuudha. Edda wal bartanii amma meetii raajii namticha faan. Waaqayyo isaa eebbisu ani nama kana faana waggaa lamadha siin jedhee wal barree waggaa lamadha gaa'ilaaf na barbaadee wajjin haasa'eera. Iddoo immoo wajjin haasoftuu dhaga'ee isa dheengaddaa kan dhuftee na gaafatte jechuudha. Dubbii kana dheengadda gaafaayi. Hiriyaa qabla jetteen gaafanne tennas innoo maarsii deebisi. ገዛ ከሆነ ማለት Lakkana hiriyaan qabu naan jedhe obboleessa koo malee. Badii kan qabu namicha qancara jirsa fakkaatu sanadha malee badii kan qabu sin lamaan miti amma kanan dhagaa jiru jechuudha. Garuu erga ta'ee bakka hin dirqamayyuu si. Amma kan itti deebitaa wajjin gaal dhaabbata ani nadhiisa haasaa namichi saraan nadhiisa wajjin gaal dhaabbata haaloo gotiiniisa. Diidaa biratti kun hosiisiisa itti guftaa. Tokkoon keessa walii dhiisa. Nadhiisaa malee diidaa wal. Dhiifaa dhiiftuu faayise. Situ waggaa afur wajjin jiraate. Namichi kaleessa kana bare waggooma kanaatti iddoo meeqatti kan fakkeessee nama hundarra nyaachuu bare naaf tajaajila waan jedhu hin barbaadu. Dhugaa koo gaafadhee anis jireenya koo boruu namni kun akka jireenya koo keessaa bahuun barbaada jechuudha. Garuu dhugaa koo bichaa fi maallaqa koo isa bira jiru akkanaa deebisa maal dhaggaa. Diinaa ol akkitti muududha. Adammoo suuqii jedhan akkam darbeemma. Diinaa ol jechuudhaan birrii kee sana siin deebisa. Birrii kee sana siin deebisa namicha sana nadhiisa. Fudhattaa birrii sana siin deebisa dhugaa odeemu. Namicha sana iyyuu gaafadhiin. Ani sattu sin eeru. Bakka sin lamaan amma waan si gaafata deemu. Amma itti barbaaddu maallaqa kee dhugaa si barbaada miti. Dhugaa koo fi maallaqa koo bichaadha. Namni kun kaleessa waggaa nafuramma kun keessatti cabarbaree waan jedhe na fide kun gaa'ila koo boruuf naa taa'ee ittiin deemu. Maallaqa koo dhugaa koo. Dubbadhu meediinoon kennitaa fi burtukaan maallaqa ishee. Amma isheen wal jaalachuu dandeessu ishee nama dhiisteetti dhugaa isheef maallaqa ishee barbaaddi. Amma isin lamaa wajjin jirtu akka beekamaattu ati namticha wajjin jirta waan ta'eef maallaqa ishee kana bakka isaa buutee deebistaa immoo isa gaafattee deebisuu dandeessa. Kanamicha asirraa barbaannaa jechuudha. Kana booda yoo wal jaalatanii wal dhiistanii isin dhimma keessanii. Ishiinis dubaraa ati dubaraa inni dhiiradha. Inni biyya taa'ee asitti isin janajjana. Asitti isin janajjane isheen waaqayyo jedhu kun waggaa afur miti waggaa 20 yoo jaalatte biyya hormaa jirta maa birrii kee irratti እንኳን በሰላም ወደ ባሌ መጣው daa'ima qabu daa'ima qabu biyya alaa dhufnaan qaamata birrii dhaaddaboo jireenya isaaniitiif isheen hin biraatti deeman biraa fuudha dhala isaanii yoo ishii bira yoo isa bira teessee gargaaranii jechuudha. Ati immoo jechuudha haasofte burtukaan wajjin haasofte nama siirumaa jechuudha dhugaa waaqaatti gola madaamii isin jira miti. Nama hidhamanii ala jaalatni dhiisaafi nagaadhaan biyya keessatti jalaatti dhugaa obboleettii koo dhugaa waaqa iddoota madubbatutti dhiifama goote na dhaggeeffattaa. Dhaggeeffadhu makaa waaqa dhaggeeffadhu baal takka saruutiya.
ila otoo waggaa 20 jaalattee otoo siin maal hamma isaaf beekuma 20 haadha keetiin haadha yoo dhabde booliis keetiin ergitu maal sibiiti dargaggeessa biyyaa raaji maqaa raaji qooshaashota warri ollaanii kanarraa dhugaa waaqaa nama maal jettee amantee obboleessa kee bira kan gargaartu kuma 20 raafete si jaalachuu dhukkubuu miti kiltiriin jedhu mas siif jiraatama ofiif jiraata malee.